Wanyo tanto eda kabriti fite inshallah. Ya Muhammado Saudi. Ya Muhammado Saudi. Qalbi qabeessa kiyya beeki ati. Nalanya tubarkun. Qashti nama ati bar mangistidha. Ya Muhammado Saudi. Ya Muhammado Saudi. Himbis tariki ya bareda ati. Himbis tariki ya bareda ati. Qalbi qabeessa kiyya meeralati. Malakotu fudhadhu nambadi. Malakotu fudhadhu nambadi. Fate Dubai bahari nyaateo. Fate Dubai shigiri nyaateo. Nyatu garga. Mama do tokkorratti wal fiixani. Mama do tokkorratti wal fiixani. Nyatu barri kun. Kan Toophiyaa sagaleen dubbatu bishaantu guute bahari fudhatu. Bishaantu guute bahariin dubbatu kan Toophiyaa sun yoomaan dubbatu. Kan Toophiyaa sun yoomaan dubbatu torbeen daatalleen guuttatu. Kan Toophiyaa sun yoomaan dubbatu torbeen daatalleen guuttatu. Nyaatu barri kun maalasti godhee hiyyeessa kiyyaa anaa nyaatu. Amerikaan tuni silaa hin qorraa. Amerikaan kuni silaa hin qorra. Malsi gonare. Abshir ya Muhammadu Toophiyaa hin galla. Abshir ya Muhammadu Toophisi hin galla. Isin silaa torbeedhaan guuttattu. Waan miidiyaa kana homaan hubattu. Nyaatu ya Muhammadu Toophiyaa. Isin daataa torbeedhaan guuttattu. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu amma kana isinitti barbaadu faayidaa saayikooloojii barachuun qabu sadii isinitti maatii sirriitti na dhaggeeffadha. Inni jalqabaa akka nuyi of beeknu ofii keenya barru nu godhaa jechuudha. Gaafa of beektu of barte nama ollaa kee jiru nama kan biraallee sirriitti bartaa jechuudha. Inni lammaffaan akka nuyi of fudhannu nu godha. Kana jechuun bifa keenya akka fudhan, sheepii keenya akka fudhan, waan hundumaa keenya akka fudhannudha. Gaafa of fudhattu immoo of kabajja. Gaafa of kabajju immoo of jaallatta. Sana booda ofitti amanamummaatu dhufaa jechuudha. Kanaafi hin gaabbitu, ofitti hin gaabbitu, jireenya keetti hin gaabbitu, haala keetti akka hin gaabbine si godha. Inni sadaffaan namoota kan biraa akka nuyi hubannu nu godha jechuudha. Amala namaa akka nuyi barru nu godha. Wanta namoonni kan biraa yaadan akka nuyi barru nu godha. Sun immoo salphaatti namoota wajjin jiraachuu akka nuyi dandeenyuuf nu gargaara. Kanaaf barnoota saayikooloojii ji'a lamaaf leenjitanii sartifikeetii fudhachuu kan barbaaddanii lakkoofsa bilbilaa kanaan bilbiluudhaanii amma galmaan isiniin jedha. Barnoota kana baradhaatii ittiin of jijjiiraan isiniin jedha. Galatooma. Akkuma meesajii ammaarraa argitanii namni kun baay'ee akka jaallatee miidhamee jirudha kan inni dubbatu. Miidhama jaalalaa keessaa akkamitti bahuun danda'a kan jedhamudha jechuudha. Dhimma kana ilaalchisee yeroo darballee akkuma viidiyoo hojjedhee ture nama tokko sammuu keenya keessaa baasuudhaaf yookiis nama nu miidhee deeme tokko nama nu gatee deeme tokko sammuu keenya keessaa baasuudhaaf yookiis irraanfachuudhaaf gorsa guyyaa 3 nu gaafataa jechuudha. Kana jechuun sa'aatii 3 ga'aadha. Sana immoo wanta nama irratti hojjechaa jiru akkasumallee namoonni baay'een dhufanii deebi'anii immoo akka jijjiirama ofirratti arganii natti beeksisaa jiranidha jechuudha. Namoonni rakkoo akkasii keessa jirtanii jecha kana godhaa sana godhaa jedhamee osoo hin taane sammuu keenya wantoota ittiin shaakalchiisnu qabnaa jechuudha. Sammuu keenya shaakalchiisna. Guyyaa jalqabaa sammuu keenyatti waan himnu qabnaa. Guyyaa lammaffaa waan himnu qabnaa. Guyyaa sadaffaa irratti nama sana guutummaan guutuutti of keessaa balleessuun danda'amee jira. Kanaafi utuun sodaatiin leenjii kana kottaatii fudhadhaa. Gorsa kana kottaa fudhadhaa. Guyyaa 3 gidduutti nama kana of keessaa baastu jechuudha. Namoonni baay'een akkasitti jijjiiramaniiru. Isaaniin garuu asirratti fiduudhaa fi iccitii namaa eeguudha waan ta'eef gara kanatti fiduu hin danda'u. Garuu dhugaan qabatamaa jiru isa kanaadha. Bifa kanaanii of keessaa balleessuun danda'amee jira. Hin dhiphatinaa. Bilbiluudhaan illee akkasumallee naa barreessuudhaan gorsa fudhachuu dandeessu. Galatooma. Wantoota sadan kana yoo goote na amani kufteen kuftuu baddeen baddu. Tokkoffaa nama waaqayyoon barbaaddatu, nama waaqayyoon kadhatu yoo taate tasumaa hin kuftuu, tasumaa hin baddu. Lammaffaa nama baay'ee baratu yoo taate akkasuma immoo nama baay'ee dubbisu yoo taate tasumaa
hin kuftu tasuma hin baddu. Sadaffaa nama kan biraa gargaaruu fi nama kan biraaf yaadu akkasuma nama gaarummaa hojjetu yoo taate yoomiyyuu taanaan hin kuftu. Yaada kana fakkaatu argachuuf hariiroo keessatti dhiirri hiriyaa baay'ee hin qabne, hiriyaa shamarranii yoo osoo hin taane hiriyaa dhiiraa baay'ee hin qabne abbaa manaa gaarii ta'a. Akkasuma shamarran hiriyaa dhiiraa baay'ee hin qabne akkasumallee hiriyaa shamarranii baay'ee hin qabne haadha manaa gaarii taati. Galatooma yaada kana. Yooyyaa amma kana isinitti dubbachuu barbaadu tooftaa uffannaadha. Namni yeroo baay'ee uffannaa kan inni uffatu gaafa ayyaana waggaa, gaafa eebbaa, gaafa waldaa akkasumallee gaafa qophiin adda addaa jiru duwwaadha. Garuu bakka dhaqxan hundumaatti guyyaa hundumaa sirriitti yoo uffattan, uffata bareedaa yoo uffattanii ni barbaadamtu, ni jaallatamtu akkasumallee ofitti amanamummaa guddaa horattu jechuudha. Galatooma yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Guyyaa harka fuunee akkam jirtu? Amma meesajii obboleessa koo kanaa dubbisnee isaa booda miidhaa jaalalli gartokkeen qabuun isinitti himaa jechuudha. Mee meesajii isaa dubbisnu. Akka meesajii isaa kanarraa arginetti inni baay'ee jaallataa garuu isheen baay'ee hin jaallattu, sababa kanaaf immoo dhiisuu barbaada jechuudha. Kun maal jedhama? Jaalala gartokkee jenna. Jaalalli gartokkee yeroo baay'ee miidhaa gurguddaa sadii qaba. Inni tokkoffaanii eenyummaa kee dhabda jechuudha. Wanta ta'uu hin qabne taata. Nama sana gammachiisuuf jecha, nama sana waan jaallattuuf jecha, waan qabachuu hin qabnellee yeroo itti qabattu jira, eenyummaa kee dhabdaa jechuudha. Of tuffattaa, of jibbita. Sababni isaa atiin jaallattaa garuu akka sana immoo deebiin argattu waan ta'eef. Inni lammaffaa ofitti amanamummaa kee dhabda jechuudha. Ofitti amanamummaa dhaba. Namni jaalala gartokkee keessa jiru. Jaalala gartokkee gaafa jennu inni tokko baay'ee jaallataa, inni tokko baay'ee hin jaallatu jechuudha. Ofitti amanamummaa dhabda, ofitti amanamummaa hin qabaattu jechuudha. Konfiidensii isa jennu sana. Sadaffaanii ajajamaadhaati. Isaantu si ajaja. Waan isaan siin jedhan goota jechuudha. Sababa baay'ee garmalee jaallattuu fi waan namni sun siin jedhe duwwaadha kanatti gootu jechuudha. Taa'i jennaan hin teessaa, ka'i jennaan hin kaataa jechuudha. Kanaaf namoonni jaalala gartokkee keessa jirtanii gartokkotti deebitaniitii baay'ee bareedaadha. Yaada dabalataa argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Yooyyaa namoota shanan kana tasumaa hin amanin. Tokkoffaa namoota dogoggora isaanii hin fudhanne. Lammaffaa namoota hasaasan baasanii kan hin dubbanne. Sadaffaa namoota iccitii nama kan biraa sitti himan. Namni maaliif si jibba? Tokkoffaa yeroo hundumaa mormii baay'ista. Lammaffaa haasaa namaa gidduu seentee jeeqxa. Sadaffaa waa'ee kee duwwaa haasofta. Arfaffaa negatiiva duwwaa yaadda. Yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Yooyyaa amma kana isinitti dubbachuu barbaadu tooftaa uffannaadha. Namni yeroo baay'ee uffannaa kan inni uffatu gaafa ayyaana waggaa, gaafa eebbaa, gaafa waldaa akkasumallee gaafa qophiin adda addaa jiru duwwaadha. Garuu bakka dhaqxan hundumaatti guyyaa hundumaa sirriitti yoo uffattan, uffata bareedaa yoo uffattanii ni barbaadamtu, ni jaallatamtu akkasumallee ofitti amanamummaa guddaa horattu jechuudha. Galatooma yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Yooyyaa wantoota sadan kana yoo gootee na amani kufteen kuftuu baddeen baddu. Tokkoffaa nama waaqayyoon barbaaddatu, nama waaqayyoon kadhatu yoo taate tasumaa hin kuftuu, tasumaa hin baddu. Lammaffaa nama baay'ee baratu yoo taate akkasuma immoo nama baay'ee dubbisu yoo taate tasumaa hin kuftuu, tasumaa hin baddu. Sadaffaa nama kan biraa gargaaruu fi nama kan biraaf yaadu akkasuma nama gaarummaa hojjetu yoo taate yoomiyyuu taanaan hin kuftu. Yaada kana fakkaatu argachuuf foloo gochuu hin dagatinaa. Galatooma.